reeffa argame waan ta'eeti oduu dhagaa turre miti. Reeffa argame ka jedhe eenyunni? Yaa TikTok dhumarraa waan ta'e argite malee waan qabatamaa argite hin jiru. Astuu waan ofii kan jettu tana galtee jirti. Eeyyee nana. Okay. Dubbadhu. Nagaan isin haa ta'u uummata Oromoo hunduma keessaniif akka mul'atan. Ifillee ta'u Nagaa galata Rabbi. Mubee waan isin jedhu lakkoofsa kee hin qabanii lakkoofsa kee hedaa yeroo sitti kenna screenshot godhatoo jedhu viidiyoo waraabamee illee na jala darbee har'a liiv irra turre obboloonni keenya na bira turan ni jiran as keessa. Lammiin afaana ture ijoolleen koomintii jalatti argaa jirullee afaana turanii. Mucayyoon obsee jedhamtu oo ishiin ordofamte mucayyoon warqii jedhamtu sun inni argamti mucayyoo obsee jedhamtu akka hordoftan uummanni zala jirti. Lammaffaa immoo Maartaa Jalduu durbii mucayyoo baddalamtee lakkoofsa warra eejensii sanaa ni qabdi. Lakkoofsa isaanii naa barreessitee jirti. Infoormeeshinii guutuu reenfi sun akkamitti akka eejensii sana qaqqabe isheen natti himtee jirti. Ejensiin sun ejensii maalii akka ta'e reenfi sun ejensii kam keessa akka jiru Maartaa Jalduu harkaa qabdi. Isinii faayimtu reenfi sun otoo biyya keessan qaqqabii marammaramee banamee ilaalamee jalqaba reeffa duutee si adda baafannee waan akkanaa naasayin gaafa argannee kaaleeyyi biyyan galu reeffi Keet namni hamaxuutu jaalatu warii. dhageessaa giifti astuu dhaggeeffadhu. amma barbaadaa irra nu reeffa argannee kaaleeyyi naasayin reeffa Kunoo dhabna Maartaan asirra jirti gaa isaa dubbattu Maartaan asirra jirti bar. Maartaa Nina miisa dhaggeeffadha ummata keenya waliin dhaggeeffadha ilaana caqasaa dubbii balleessaartu jalqaba reeffa argannee kaana reeffa gaafa argannee kaane maaltu itti aanasa jedhu wallaalli nuni beeka kanaafi murteen kennina ammalleetu nyaachuu hin bariin harka dhiqatteen reeffa iyyuu hin arganne hoo utuu reeffa hin argatiin dhabamuu tasaadha aballeessanu reeffi immoo argameera. Mubee reeffi jedhanii dadawwalanii lakkoofsa isaanii sana qabadhaatii reeffi miirra jedha irratti dawwalaa kaaree reeffi waan jira jedhanii dawwalanii jettee Maartaan Astuma asii qabatti jedhaniin dubbiin taatu lubbuu namaati jedhanii mana battanii asii batabbattanii asii batabbattanii mana banatanii anteessa sin eenyu taangoo sinii kenne mucayyoo kanarraa akka dubbattaniif isin eenyu taangoo sinii kenne eenyu mana banadhaa deemu Mubaarak bira ga'eera miti. reeffa argameera erga jedhame kun nu tasgabbeessu nu burjaajessu nu baxabbatudha kun reeffa argameera jedhe gurbaan dawwale reeffa argameera bakka ta'e nutti himnee jedhe nu baasaa kun ummata keenya nu deemsisaa meerre warri mana barattani reeffi deenitti argame fida Uummata maata aljeessitan ofii taljooftanii reeffee gaba'ee fida. Tige maaki qabat Mubaarak ilaa dhaggeeffadhu warri reeffi mucayyoo argamte jedhee olii gadi fiigee odeessu kuni warra hintala sanarraa hicciitii qabu warra hintala sana beeku warra dhugaa mucayyoo kana dhoksu tattaafatu malee habadanani maatii bilbileen ture jedhanii dhuma kanatu bira dhaqe jedhaniin immoo dhugaan taatu jedhaniin immoo dubbiin taatu isaan kun immoo guyyaa guutuu mana banatanii irraa dhiichisaa oolani hanana waamanii waan nagaafatan qaban lakki ani hin dhageenye hin beeku warra sin dhageenye warra dhugaana yoo dhuguma dhugaa mucayyoo barbaanna ta'e finne asitti Mubaarakitti kennine kallattiin nu qabata kanaan alatti akkas ta'a jedhanii dubbiin namni dhiifama naa godhe obboleettii koo namni reenfi si argameera jedhee adda labsee TikTok irratti uummata nu jalaa qabbaneesse akka sagalee mucaa kanaa dhaqotu namni godhaa yeroo eenyunni warra reenfa argameera eenyu mana bane naa fidaame abbaa mana bane sana naa fida abbaa fide ta'u astuuruma kana ni mana bane astuu eessaa geesse reenfa argamu lamni muutii qabadhu lamni muutii irraa qabachiisii buufeessi faana naasaa. Ishi astuu eessaa dhageesseeti reeffi mucaa argamu. Koosh kuno wal dhageenyaan ila anis waan dhaga'ee isinitti hima isinis immoo waan dhageessan waraana natti himtu. Jaala ture mana bantee siyaan irraa sibsiisaa ture. Gadeen dubbateen tigil. Namni biraan dubbateen dhiifamaa wajjin siifuun gaafataara dhiifama nu godha. Ishi. Mubeen narraa dhoowwi siifin ittidha. Astuu gaafataa jirta mubee. Mana banne ganama yoo mana bannu maaliif mana banne obboleettii keenya obseetu kaleessa yoo dubbattu viidiyoo waraabdee obseen gadhiifte viidiyoon sun maal jedha obboleettiin keenya kun duutee jirti viidiyoo sanarratti jechuudha sagalee ishii viidiyoo sanarratti obboleettiin keenya kun duutee jirti waan ittiin biyya galtu hin qabdu gargaaraati
hospitaala keessa jirti nu gargaaraa jettee dubbatte. Viidiyoo sanarratti hundoofneet mucattii sana waamnee gaafataa turre ganama. Okay, mucattii naa waami meme erga waamte erga waamuu dandeesse naa waami nan barbaadaasitti. Warri sobduu maal taate jettan afaan keessan qabataa mucattii. Anuu sobaa jedhamaa jira anuu sobduun jedhamaa jira kaleessa tuu waan nyaatiin Dhiiseeti waan si gaafanne qofa godhi malee haala sana dhiisi. Nuti mucattii barbaadan jedhamaara. Waa'ee sobaatu hin ta'in waa'ee mucattii waabnee mubela mucattii waabnee gaafataa turre ganama gaanu. Astuu koo eessaa fuudhee akkana jettee dubbatte. Please obsee waami. Yalla sala waamam. Waami. Baqa sheeritti godhee waamama ooluf. Ish. La dirqama akka waamtetti waamuu dhagaa. Eeyyoo. Mubaara kan waan tokkoon dubbadhamee hubeeku waan takkitti na dubbachiisi. Dursee maalla goote micayyoon Asteer jedhamtu kuni gaafa jalqaba otoo sitti dhufin otoo gara kee kana micayyoo kana haan hin fidin irraa dubbanne sagalee haa taanu fi gara Mubaarakittis geessinee kallattii qabsiifnee micayyoo kana sagalee taana noomaa gochuu hin dandeenyu gaafan jedhu micayyoon obsee jedhamtu kuni nu bira dhuftee jechuudha mana tigisti dhuftee. Gaaddisaa galcheedha maara gaaddisaa torba barreessi sin galchaa ilaalaa galchaa ishi dubbadhu. Eeyyee kan achi dhuftee maal jetti kan Mubaarak maallaqa walitti buusaa. Maallaqa walitti buusaa ani dhaqeen sinii baasaa micayyoo kana reeffa sinii baasuu danda'a. Wanni maxxansaato akkana akkaawuntii maxxansaato maallaqa guuratu natu sinii baasa danda'a jettee haasofteef taate gaafa ishiin fixattuu naatti obboleettii koo jedhee. Eenyu kana jedhee. Obsee shin Obsee gastii kiyyarratti Mubaarak odoo dubbisuu ranga. Gaaddisaa lakkoofsa qofa barreeffataa galchee. Namni biraa seenaa harkisee maallaqa walitti buusaa ayyee. Eeyyee. Maalan jedheen kaani achuma obboleettii koon jedheen adabadhu reenfa dhabne ila obboleettii kana haadhoo keenya ni dhabne reenfas ni dhabne amma immoo maallaqa dhabu namni itti sii galu hin jiru namni maallaqa walitti buuse sitti kennullee hin jiru ati lammaanyi maallaqa namaa funaanuu taate yoo taate nala micayyoo rafi sagalee ta'uu hin dandeessu waa'ee maallaqa nurraa dhaabe keessa hin jirru deemee nu lubbuu shi barbaadan reenfa shi barbaadna bu'ii nurraa hin jedheen. Ijoolleen antiin dubbatina adabadhaan jedhe lakkoofsa obbolaa naa kennaa jette baatee nurraa deemte amma maal goote kaa deemte viidiyoo ishii jalatti maal dalagde micayyoon kuni duutee jirti waan ittiin galtutu dhabamee waan ittiin galtu waan dhabamee maallaqa buusaan hin galchaa jettee viidiyoo hojjettee jechaa jirti ishii kun gaafsanis uffee kana duratti dalagdee nu harkatti qabnaan nu biraa buute ammayyuu ishii naa dhuftuu jette kun haa dhuftu waan akkanaa dalaganii kanaaf hin isaan olii fiigan. Obseen isii kana obsee wayii argeeraan isii kana la kana obseen in baqatte mubee ganamallee in baqatte obseen barbaadaa fida ijoolleen ennaa sana ishii jala jirtan mucayyoon gurree jedhamtullee obseetu ishiitu natti mee jettee jirti ishii miti dhiifama obsee profaayilii mucayyoon gurree jedhamtullee sheeritti godhaatii waama walaa fidanii obsee fi warqiin wal beekanii garuu reeffa mucaa Sunniin guruupi mata akka jechuun. Ijoollee shamarranii reeffa mucaa kana taphachuun maaliif barbaachise garuu isin shamarran miti nukkoo shamarran biyya arabaa iyyachuudha qabna shamarran iyyuudha qabna nuufaa ba'u reeffi ishii nuufaa mul'atu. Dhiibnee keessaa baanu maaliin nu baxabbattu jarri obsee jinnii jedhamtan obsee amma naa fidaa yookiin immoo suuraa obsee naa fidaa suuraa obsee naa fidaa warri qabdan asirra keenya barbaadanna. Inni dhuftiiree jaallattee dhufti waa'ee mucaa kanaa garuu maaliif xaxaa godhate maaliif xaxaa akkanaa godhate garuu waa'ee mucaa kanaa maaliif taphachuu barbaachise maaf itti taphachuu feesse garuu mucaa kanatti maaluma isin goote Maartaa dhaggeeffadhu Maartaa obsee waami ati obsee hin beekta miti maala sirra cufamtee na wajjin hin teessa waami obsee fidi suura ishii obseen ishiin amma jechaartan ishiin beeku miti hin beekta suuraa obsee naa fidaa Tigisti. fidi deebi suura ishii Oromoo suuraa obsee naa fidaa laa yeroo namni qoyyaa yoo inni kun nu darbeesi dhaggeeffadhaa nama 2100 Mina ayyaatoች ናቸው yoo nan dhaggeeffadhaa namni tokko wayii yoo inni dhufee gastii irratti affeerame waan shakkii wayii aasee piroofaayilii jala galaati yoomiyyuu dhageessanii yoomiyyuu iskireeshii godhaa footoo lamaan tokko faaraan ta'ina dhageessanii Mubee walla deemte.
Olla deebiftaa dhaqeen iskiriishuut godhee fidee dhufaam. Dhaqee fidee Obse. kottu. Maalash. Lammiidha. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi bakka bakka. Obseen kami qoy. Qoy bakka. Dubbii dhaabii godhaame warri dubbii walii gadooftan ammasini an dubbii ashkarakkaraa jiru. An dhugaa micoo dhoksaa jiru. Adabadhaa taa walii gadin talaawwasinaa. Maal gootu miidiyaa warra mana banatu jala dhaxxanii tol. Maal goota ati maartaa bakka baay'eesti argeera miti ani. Maal gootan? Mubee bira geera dubbiin mubeetu xumuraa jechaa jirra miti. Maal gootu bakka mana banattanii warra mana banatan wajjin hin bukeessitu deemtanii. Laa mana banachuun gaarii. Mana banachuun gaariidha dhaggeeffadhaa. Mana banatanii sagalee ta'uun gaariidha. Garuu argameera reenfi waan qabatamu waan itti amma astu itti gaafatamtu. Itti gaafatamummaa jalaan baatan hundi keessanii. Beekaan obsee Nu baqattee Namni obsee jala nu baqattee obseen. namni obsee jala ajandaa kana fuudhee afarse karaa nu kaagataa jiru tokko isin yoo jenne gaa maal jettu ammala. Ashtuu dhaggeeffadhume ani waan tokko si jala si barreessitan Waan jennee tobse. Eessatti immoo waa'ee mala irraatti galteeti immoo. Yaada baariki koyi na wadda hundumti keessanii. Ayyee kottu dubbadhu viidiyoo as baheeti. Maahi qabadhaa moo kan mubaariki koyi. Maahi qabadhaa hundi keessan viidiyoon nu bayaara koo. Ishii. Hundumti keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechaati. Illee ta'u. Har'a mana micoo wastuu jedhamu kana seene. Kalee simbira dhufeetoo simbira haasaa olii lakkoomsa koo keessas erge. Namichi inni immoo amma duute zawwalee kunis harabuma miti harabuma anis kanaafiyyuu haraba jedhee tiiktookii sana hojjedhe jechuudha. Ani immoo biyya kana ergan dhufe ji'oota lakkoofse malee hoggoota lakkoofne ani jiru mana kontiraatati wayin hana jedheetoo yookiin micoo warqii sana jechuudha dhugaa waaqayyo yoo nani beeke biyya namaa kana nan galchu waaqayyoon dhaba manaa godhu kunoo ramadaanaas deemu kana nan galchu. Rakkoo qabaa'uun kakaatiin ishii dubbadhati. Ani ji'oota lakkoofse malee biyyoota kana keessatti hoggoota lakkoofse. Achumaan balaa konkolaataati jedhanii eegada galgala nattaa isaanii amma sa'aatii baay'ee irra turre annuu kenne namichi kanaa jedhan namicha sanas immoo dawwalee Ingiliffaan nan gaafadha jennaan namichi sun hin kaasu lakkoomsa biiroos naa kennan lakkoomsa obboleessa micoo kanaan naa kennanii yoom duute kan jedhamu sun obboleessa sanarraa mirkaneeffadhe ishiin kan duute rukutamte sanbatamuu qidaamedha naan jedhe kan duute immoo roobidhadhanii naan jedhe natti odeesse mucaan sun achumaan inni kalee ganama nu qaqqabaa reef immoo mana yaalaa jiradhanii ijoolleen masantu gaafsan laayiv irratti dubbatee lakkoomsi yookiin immoo lookishiin inni jiran lookishiinis akka jibaashiin micoon olii gadooftu sana waan isaan jedhan kun lookishiin isaan jedhan kun lookishiin sun naan ergamnee jiraa jedhan yoo namni nu dubbisu jiraate mubaarik biraan nugaa tiijii faa gannii faa biraan nugaa jedhee tanan sagalee sana qabee sagalee sana bitti amma sagaleen mayyuu namaa ta'e hin beeku maaliif anis kinoo fireeshidhuma isheen micoon kunis fireeshidhuma waan irra ga'us hin beekamu jechuudha. Sagalee sana waraabee gabaabsi yeroo qabnu waan ta'eef ifamaa hojii yeroo nu daangeessa ati maallaqa walitti buusaa jettetta. Maallaqa buusaan jenne ganniitu kalee barii mana ishii seene madaamin koo haala baatee ta'u ayyaana kanaa mi'a bituudhaaf hin deemnaan jette ganni adaraa kee viidiyoo warra waraabeen ture jennaan ganniin dhaqaatoo waasaappii hidhaatoo tigisti hin jirti ragaadha yoo dhugummaa isa dhugaa waaqayyo dubbatte achumaan ta'e maal jetti waasaappii hidhaatoo mubaarikiin waamaa jette ganniin tigisti achumaan mubaarikiin nan affeerra hin affeerra mubaarikiin dhufa. Dhaqaa waasaappii hidhaatu micoorree fi yoo argame birriin hin guurrama birritu guurrama achirratti hidhaa waasaappii jette tigistii dhinaan jennaan ani beekeen hidhuu birri naa guurramu jette gannatiin jedhan tigistii kun na bira jirti malee ani micoo waan an beeku gannitu tureef hin argamini garee waasaappii hidhaa jettee birriidhaan dubbataa jirti jechuudha. Gannitu ishiin waasaappii hidhaa waa'ee birrii keessaa bahi gannii waama carraanaa kenna. waa'ee ganniin akkas hin jenne. Ini jina isin turraa dubbata ganniirraa isin turraa dubbata ana gaafataa jira callisa ganni waamaa warri bilbila qabdanu gannina waamaa sin tokko obse mucaan argamte jetteetta ammas mucaan argamte jetteettaati. Ara mucaan argamne mucaan reeffi ishii mana yaalaa jiradhanii namni itti siqeetoo reeffa kana farramee yaada farramamee fuudha waan ta'eef. Eenyu siin jedhe mana yaalaa jira jedhanii erga jette. Nalagai gaaffii kooti deebii. Reenfisii mana yaalaa jira jedhani ka jette maalirra dhaabatteetu eenyuun mana yaalaa jira siin jedhe jarri iyyuu hin jenneewu. Jarri mucaan harkatti duute iyyuu yoo duute jiraatte
warri mucaa ukkaamseyyuu hin jennee. Ani nani irraa dhagaye kaasinitti taane madeen gadda galgala ani nani kana dhagaye lammii faa tiggisti faa ijoolleen hin jiru laayiv isaanii namni dhibbii bakkatti laasa'u afaan eenyurraa dhageesse reenfi mucaa mana yaalaa jira jechuu eessaa fuute abalurraan dhagaye ijoollee makanarraan dhagaye laafuma ijoollee kam fakkeenyaaf yoo lammii faana jiru lammiif dhiiga kan jedhu kun tiggisti isaanii mana isaanii seene jechuudha laayiv isaanii lammii Wayye. jetteetta Mobee koo ilaa gaafa jalqaba otoo sittiin dhufin lookeeshinii nutti kennamee micayyoo mana yaalaa jirti namni ittiin jedhe sin jiru micayyoo dubbii bocorroqtee dubbiin borcine obboleetti na dhaggeeffadhu mobee koo kuma sin jedhe hin jenneen jetteetta dhugaa waaqaa isuma kirrii kee kana dubbadhu mana namaa jirta alas dhaabaa sin laman waan sin itti hima dhaabaa kanas Amma dhaabaa kun wal mormii irra jirra amma wal mormii na dhiisaa dhaabaa kan amma. Kun dubbii qabataman hin qabne. Dudubbatti ilaa kan silaa eessa geenyu hadda dudubbatti kan nu deebise isin akka ta'e hin dagatina. Reenfi mucaa kanaa badee jennaan wala obse wala jinni warri hadda maqaa keessa waamamaa jiru boritti gaafatamummaa akka fudhattanu hin dagatina. Waan hin taane maaliif godhani mubaarik waan hin taane hin dubbatinaa ka. in dubbanne viidiyoo waraabesan irratti naqee kan viidiyoo immoo shan namaa sagalee ta'een beeku viidiyoo waraabesan ammoo erganatti dheekkamtanii har'a guyyaa sanuu dhaqee kaase viidiyoo sanayyuu achi malee kaase raani guyyaan kaase malee viidiyoo mucaan hin sanuu argamne natti duusii dheekkamtanii nu reenfi mucaan jedhina. Reenfa kanatti jettu erga qabatamaan reenfa si argiteeyyi reenfaa jetta. Ilma namaa lubbuun jiru akkamitti duute jettu hin beeknu nu duusi. Lubbuudhaan nama gaafataa jirra. Mubaarak sagaleen Lubbuudhaan teenyuutu warqee gaafataa warqee mamaa jettan intalattii sana. Mucaan duuteettiin jedhu ammallee isuma dhuguma. Amma reenfi sii mana akimii keessatti ijoolleen Oromoo dhaqanii arganii duuteetti dhugaadha jedhanutti akkamitti dhugoomsidhame. Shamarran butamuu eegalu. anis kanumaan dhaga'ee waraabe malee ani mee homaan balleessinetti viidiyoon uma waraabe san irratti ilaalanii too naqee kan malee wanta nuti balleessan jiru immoo ani immoo gatii ani immoo dogoggorri koo guddaan ishee viidiyoo sana muddamee dhaqee sagaleen kiyyaan nama bira ga'u sagaleen kiyyaa dhagahamu jedhee Amma waraabe. wanni taateetti ammarraa kaasii dhaabbadhu waan akkasii ishii. Kalaasani kaaseera viidiyoo sanayyuu bar. Baga kaaste viidiyoo isin obboleessatti jettanii gadi waraabdan namni burjaajee hadda maal jedha akkam jirta Ayya. Ayo jirtu. nagaa jirta Nagaa lafa waaqa. maali obboleessa koo obboleettiin kee maaliif akkasii waliin dhaatee immoodhaan kaleessa lookeeshinii bakka jiru siniifan erga jettee kaatee nu erguu didde obboleettii keetti maaliif nuun himneti Har'a moo guyyaa dubbisan tureyyuudha reef argame waan ta'eeti oduu dhagaa turre miti. reenfa argame ka jedhe eenyunni Yaa tiktookii dhumarraa waan ta'e argine malee waan qabatamaa argite hin jiru. warri tiktookii irra callisanii afaan badu malee reenfi hin argamne No argame inneeta yaadan bakka wanni inneeta otti dhiibne iyyuudha nama akkuma hin qabu jirtu imo shimoonaa fi hin hojjetu iyyuudha har'a yaallefisi. amma gaa dubbiinii gara biraatti deemaa jirti obboleettiin kee namicha qabsiisuun diduuni rakkoo kan qabu nu hubadhu akka maatii tokkootti immoo dhiifama nu godhi seeraan itti deemna kana booddee Yaa bakka namummaa jechuudha siinii dadhabaatuman jira dammoo bakka nuti akka oromummaa tokkottis akka obboleettii keenyattis immoo yaalin nuti an biizines hin jiru yaalatuma jirra. rakkoo guddaa kan qabu obboleettii keeti sittan himaa jiraan namatti namadhu rakkoo guddaa kan qabu obboleettii keeti kaleessa akkasitti dubbatu argaa jirta gosa dhibbaa haasofti takka duuteetti jetti takka ani hin beeku jetti takka maal jetti dhaqaa barbaaddadhaa jetti obboleettii keetu rakkoo fidaa jira garuu dhugaa mucaa kanaatu dhuftee nama wajjin teessee Ilaa baafte Mubaarak. gaariidha Mubaarak. artisti tufaa dubbadhu meemee artisti tufaa dubbisi meemee Eeshi. waan jiru irraa baqachuun gaarii miti barama biyyummaa namummaa dhiigummaa obbolummaa obboleettii tiyya jechaa jirta gara tokko waan taateef qabatama waan obboleettiin ta'e jechaa jirtu sana hojiitti hiikuu qabdaati tokko dhalootaan toora tokko ta'uu dubbataa jirta lammaffaa obboleettiin tuni obboleettii ta'e ta'uu dhiiga keenya ta'uudha nuti amma obboleettii keenyatti ilaala dhiiga keenya waan taateef ishummaan obboleettiin ta'e sunu akka karaa nagaa galtu barbaadna waan ta'eef sodaachuu dandeessi dubartiidha miira sodaa qabaachuu dandeessi dubbii biraan natti dhufaa jechuu dandeessi karaa danda'ameen amansiisamuu barbaachisa jechuudha. Kan dhugaan ishii ba'uu danda'u gaafa ishiin of taatee bakka ishiin jirtu dubbatteedha. Dubartii waan taateef sodaatti dubbiin natti dhufa jechuu dandeessi.
maaliif waan irraan beekneef garuu waan nama du'aa laala ammumaayyuu reeffi argame jedhanii gaafa gastii irratti haasa'amu waan ittiin gaafatamummaa guddaa namatti fidudha. Akkamitti argite eessatti argite mana yaalaa kam jiraadha gaafii namatti ta'a waan kana. Kanaaf obboleettii kee akkaataatti amansiisamuu danda'u amansiistanii akkaataa bakka ishiin itti jirtan itti dubbachuu dandeessu yookaan immoo dallaalticha ishii achii baasisan yookaan immoo bakka ishiin yeroo baaftu wal qunnamsisan akka itti argatamuu danda'u kan mijeessuu danda'u obboleettii keeti. Kana gochuuf irraa baqachiisuu gorsa nama hin taanetiin osoo hin taane gorsa maatiitiin ta'uu qaba jedhee yaadaan. Bareeda dabalataan mubaarak waan jechuun barbaadu waan itti dabaluuf yoo jiraate. Kallattii baay'eedhaan yaalatiin ture jechuudha. Ishiidhaaf dawalee tooyi. Kan ishiin adeemsa yoo jiraatte waanuma miidiyaa irratti dubbatte sanaan alatti wanti danda'u hin jiru wanti ani beeku hin jiru. Obboleessoo dhiifama waan tokko ilaa. Isaa tokko isumadha. Ammi ani beekus kanuma. Ila dhaggeeffadhu waan itti sii dabalu obboleessa kenna. Tokko bakka mucayyoo amma obboleettii teetii tana dhugumatti akka obboleessaatitti wanni ati dhugatti itti himuu qabdu. Mucayyoo tana bakka maatiin isii ofaa jijjiirtu nullee haa jijjiirtu jedhanii bakka maatiin itti ergate kabaase isi. Bakka jireenya isiitiillee kabaase isi. Rakkoo isiillee kadhoisaa jirullee mucayyoo tana. Rakkoon kun mucattii tana qofaa miti. Isinillee ni dhaqqaba. Akka dhaqqabu isinillee amana. Waan kana bakka isiin jiraattu kabaasellee isi. Karakkoo isii mudatellee dhoisullee isi. Kana isinillee bareechisa mucayyoo tanatti himaa. Wanni isiin taatu takka hin jirtu. Uummata Oromoo ka magaalaa kana jirutti ay baate waan isii mudate karaa nagayaatiin yoo ibsite mootummaalleen mootummaa biyya keenyaa irraan qaama uummata Oromoo kan jiru kanarraan taree mootummaan biyya kanaallee wanni isii waa godhullee hin jiru. Garuu bakka jireenya isiitii baaftee rakkoo kanallee dhoksitee yoo jette rakkoon isii biraan tarkaanfatee hawaasa miskiina biyyaa sanillee mudatuu danda'a. Dhaqqabuus danda'a. Kana waan ta'eef kanallee isinillee isittillee himaa ofirrattillee beekaa rakkoo kana akka mucayyoon tun furtu nu godha jechuu barbaanna. Anis amma jechuudha amma namummaa wanti ilaa jiru hin jiru yaalatuman jira. Obboleessa koo wanta kaardii ansii dawwalee telegiraamaan narraan kaaftuu danda'ame telegiraamaan na dawwalii kaardiin addaan nu jalaa citaa. Wannan sii dabalu yoo jiraate nuti obboleettummaa Oromummaa malee wanni nu ane kutaasii iyyuu miti namoonni harki caalaa asirra jiran ijoollee kutaasiiti miti. Kaan Harargee irraa kaan Arsii irraa kaan Shawaa irraa kutaa adda addaa irraa dhufee Wallagga irraa dhufee falmaa fi jira. Otoo obboleettii kee taates nu akkasuma falmina. Si galee kanaafi dabarsitee namicha mucaa kana butee jirus ta'u waliin butanis ta'u iccitii jiru akka dhuftee nu himtu barbaanna itti dawwalii nu waami. Ishi qaba bakka yoo silkii isheen hojjete amma kallattii nama dawwalee fidan akka isheen liibisin tu godha. Galatoomi.